Ayyee harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota bakka jirtanitti nagaan koo sinaa ga'u anabdiidha obboleessu koo Abdusalaam Warquuti. Egaan nama kana nama cinaatti argamu yaadatu jedhee tanaaf dadhaa obboleessa keenya Walloo Kamiseerraa dhufee Jimmatti kufee ture jechaadha. Xiqqaatee waggootaaf kan daandiirra jiraate mucaa kana yeroo koronaarraa kaasee haatitti gattee deemnaan kophaa isaa daandiirra taa'ee guddisaa ture. Garuu har'a deeggarsa isin nuuf gootaniin jechaadha. Gurbaa kana abbaa waliin daandiirraa kaasnee mana kana kireeffannee fi jirra. Muhammad mee maaltu sitti dhaga'ame jireenya kee duraaniif kan wal dura qabde? Jireenya keenya duraatiif isa moggaan walirra qabee ilaalu isa ammaattu irra caalee gizeen bakkee taa'u isfaaltii daariidhaa taa'u ganaa manatti galeetuma hamdi qabbiin hin seene amma alhamdulillah buleetti ta'e sammuu rabbiidhaa jiraachisu umrii dheeressu sanas umrii dheeraadha noo mana nagaatti galee waan hiriyaan ta'e godhatu hundumaa godhadhee irra taa'eetiin jira mataatti nama waliin jiraatu rabbiin haa godhuun jedheetiin dasnaan jedhee gammadee jira kan na gammachiiftan gammada. Gammadeettaa garuu gammadeen jira. Ijoolleen biyya keetii ijoolleen Walloollee irratti hirmaataniiru. Ijoolleen kutaaleen Oromiyaa hundi deeggarsa sii gochuuf fedhii guddaa qabu. Deeggarsi sii godhame asirratti akka hin dhaabanneen iyyuu barbaadaani. Sababni isaas gara fuulduraattis akkanumatti mana kana keessa teessee gadi ba'uu osoo hin taane haalli hojii wayii sii uumame waan ati hojjettu wayiillee haala sii mijeessuuf yaada qabna. Manni kunis kiraadha. Kiraan isaa kan ji'a jaati kan nuti sii kaffalle. Sana booda ammas guyyaa gadi baatee hojii kee hojjetattee daa'imti keellee akka barumsatti galu haala sii mijeessuuf yaalla. Mee hiriyoota koo biyya garaagaraa ta'anii viidiyoo kan daawwachuun viidiyoo duraa san daawwachuun deeggarsi sii godhame akkam jettee galateeffata? Gaafasa na irraa fudhattanii deemtanii baay'ee dadda sanaan jireetuman taa'ee eeggachuu jira malee ani waan qirnaan jire tokko qabu waqtii nama kana taa'u kanatti bakkeerra taa'u hiriyaan kiyya narra ijjatee darbu namni akka kiyya natti dhaga'amuuf ture har'ammoo dasnaan jedheera daa'ima kiyya kana akka nan isa barsiifadhu akka hiriyoota kiyya guddifatutti guddifachuun barbaada. Atis ammoo addunyaa karaa jettee mana naa karaa yaate akka naa karaa yaate hojii qal'aaltee zabanyummaa haa ta'u naa barbaadu na barbaadanis wanti kiyya. Okay, obboleewwan hundumti keessanii dhageessanii jirtu. Namni kun gammadee jira. Duraan asfaaltii halkan qorra guyyaa aduu yeroo roobaas roobuma daa'imta xiqqaa kana faana otoo ofii dhuunfaa isaa ta'e hojiiwwan garaagaraas hojjechuu danda'a. Haa ta'u malee garuu obboleessi keenya kun baay'ee dhukkubsata. Kaleessa mana yaalaa geessinee yaalii isaa jalqabsiisnee jirra. Yaaliin isaa guyyaa tokko qofaan kan yaalamee dhumu miti. Hakiimni akkanaan jedheen deddeebi'eeti kan inni yaalamu. Yaalii isaa hospitaala sadarkaa jalqabaa Daawulleetti jalqabsiiseera. Daa'imti kunis dhibee qaba. Garaa keessattis yeroo ulfaa nama miidhamedha daa'imti kuni. Kana malees immoo karaa irratti dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamaa ture. Isas yaalii isaa jalqabsiifnee jirra. Obboleettiin keenya akka namni kun yaalamuuf addatti deeggarsa nuuf goote galatoome ulfaadhu. Galata guddaan siif galchuu barbaada. Kan biraan gara fuulduraatti namni kun haala kanaan hin jiraatu. Namni kun kan biraa hojii isa barbaachisa. Akkanatti taa'ee gadi ba'uu qofa osoo hin taane manni kun mana kiraadha. Kan biraan waan hojjetamu kan biraa haalli mijachuu fi danda'uu qaba isiniin jechuu barbaadetanii haala hojii wayii mijeessinee fi akka inni hojjetatu gochuu danda'uu qabna. Yaaliin isaas nu eeggate jechaadha. Deddeebisnee yaalchisna. Erga yaalamte akkami kaleessa jalqabne yaaliin akkami ergasii nyaata fudhatte? Kaleessa jammaree nyaatas fudhee kan ingizii na cinquuf ture hirriban qabuun ture amma hirribas nagaa rafe. Si raffiseera? Hirriba nagumaan irra fere. Wallaahi? Manni garaa kee taa'ee naa turuu ture sunni keessa nagumaan deemee hirriba rafe. Fincaan keessa rakkisaan jiru qaqqabtaa? Fincaan amma na rakkisu. Fincaan na rakkisuu hin jiru amma. Okay. Alhamdulillah amma akkuma ittiin tattaafamuu jira. Dasnaan jedheera waan adda tokko akkanatti taa'ee haasa'u ammarraadha. Akkana taa'ee haasa'u mee namni tokko gana bukkee dhufe nan ciinqaman ture. Maaliif waan fincaan sirra jiru? Amma garuu hin jiru? Amma hin jiru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma yaalii kee yoo walitti fufnee goone hin dhaabata fincaan sunis garaan keessa hin gogu. Wantoota hakiimiin kaleessa nuun jedhe yaadatamti nyaatota gosa sana yoo seeraan akka itti fayyadamtu goone si dhukkubuu hin danda'u jechaadha. Sanarratti sirriitti hojjenna inshaallah. Obboleewwan keenya hundumti keessan galata guddaan isinii qaba ulfaadhaa. Rabbi isinirraa jaalatu. Kana malees immoo obboleessi keenya hojii barbaachisa. Deeggarsi sun gootan baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee
nama kana yaaliitu jira daa'imman kana yaaliitu jira daa'ima kana mana barnootaatti galchuutu jira darbe nama kanaaf mana kiraa kana kan jaja kaffalle haa ta'u malee garuu kana booda kiraan isin barbaachisaa daa'ima kana nyaata madaalawaa barbaachisaa isaa yaalatu barbaachisaa hojii wayii banuu fi karoora qabna waan ta'eef akkuma yeroo jalqabdan ammas itti fuftanii deeggarsi keessan akka itti fufu amaanaa isin jechuun barbaada kana booda obboleessi keenya kun wallorraa dhufee jimmatti rakkatu obboleewwan keenya godinaalee garaagaraa oromummaa qofaan deeggarsa kana booda kabaja guddaan isinii qaba maallaqa kana hin balleessinii nyaata mucaadhaa bitii ofii keetii bitadhu seeraan qusadhu fayyadamii kan biraan yoo rakkatte natti bilbiltaa wanni si rakkisu tokko illee hin jiru kan biraan hojii sii banuudhaaf sochiin goona hojii wayyecha inshallah hojii ati guyyaa hojjettee galtu haala inshallah haala sii mijeessina hundumti keessan obboleewwan galata guddaa sidii galchaa addatti immoo obboleettiin keenya daraartuun isheedha kan nama kana wal quunnamsiise yeroo ammaa kanas kaameraa dudduuba dhaabachaa jirti iseellee maqaa kootiif maqaa keessaniin galateeffachuun barbaada baga gammadde baga gammaddanii